Jabina tokkummaa uummata Oromootti baga nagaatiin dhuftan isiniin jecha dhaabbanni keenya kun godina addaa naannoo Finfinnee magaalaa Buraayyuu keessatti kan argamudha. Amma gara daawwiitti isin dabarsa. Amma xumuraatti akka nu waliin turtan kabajaaf jaalalaan isin gaafata. Waliin haa daawwannu. Daawwattoota keenya baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Ani maqaan koo Dirribaa Margaan jedhama. Hojjetaa dhaabbata kanaati. Amma immoo gara kutaa kanaa waliin daawwannaa. Kutaa kana keessatti dipaartimentii afurtu argama waan ta'eef dipaartimentii arfan keessaa dipaartimentiin inni jalqabaa akkuma ilaaltanii humna namaa yookaan human resource isa jedhudha. Inni lammaffaa immoo galii guddistuu yookaan sponsorship kan jedhamudha. Inni sadaffaa immoo bulchiinsa miseensaa yookaan member management kan jedhudha. Inni arfaffaa yookaan inni xumuraa tajaajila hawaasaa yookaan social work kan jedhamudha kan asitti argamu. Kana itti deemnee walumaan daawwannaa. Galatoomaan isin jedha. Maqaan koo Faayisaa Dinqumaa Sobbootoo jedhama. Gaheen hojii koo hoogganaa bulchiinsa humna namaati. Dhaabbanni keenya dhaabbata gargaarsa nagaa, tasgabbii fi jabina tokkummaa uummata Oromoo jedhama. Dhaabbanni keenya erga hundeeffamee waggaa tokko lakkoofsisee jira. Turtii waggaa tokko kana keessatti dhaabbanni keenya hojjettoota dhaabbiidhaan qacaree mindaa laachisaa jira. Hojjettoonni qacaramanis dhaabbileen magaalaa Naqamtee keessatti waajjira banuudhaan akkasumas lammaffaa godina addaa naannawaa Finfinnee magaalaa Buraayyuu keessatti waajjira isaa lammaffaa banuudhaan hojjettoota yeroo ammaa kana dhiira 28 fi dhalaa 25 waliigala hojjettoota 53 qacaree mindaa laachaa kan jiruu fi fuuldurattis magaalaa Adaamaa fi magaalaa Finfinnee keessatti dameessa banatee hojjettoota dabalataan qacaree hojjechiisuu waan barbaaduuf dhaabbanni keenya yeroo ammaa kana humna namaatiin haala kanarra jira. Itti aansee immoo dabalataan hojjettoota hedduu qacaruu waan barbaaduuf deeggarsa guddaa isa barbaachisa. Galatoomaan isiniin jedha. Baga nagaan dhuftanii. Ani maqaan koo Obbo Dirribaa Margaan jedhama. Director of Sponsorship. Baga nagaan dhuftanii. Keessummoonni keenya isin simannaa isin jaallannaa. Kanaaf namoonni nu bira dhaabbachuu barbaadan biyya alaa kan jirtan, biyya keessaa kan jirtan karaa hundumaatiin akka nu bira dhaabbattanii
galii nuuf taatanii akka wal bukkee dhaabbannee karaa waliif ta'an isiniin jedha. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Galatooma jecha ani maqaan koo Gammachiis Taarikiin jedhama. Guruppii hojjetaa hawaasaati. Dhaabbatni keenya yeroo ammaa kana magaalaa Naqamtee keessatti wantoonni damee isaa tokkoffaa banatee biraanchii lammaffaa immoo magaalaa Buraayyuu keessatti banatee hojii isaa haala gaariidhaan itti fufaa jira. Gama keenyaan gama sooshaal workiitiin uummattoota keenya rakkina keessa jiran yookaan rakkoo naamusaatiinis ta'ee rakkoo hawaasummaatiin uummattoota keenya gargaaruuf yoomiyyuu kan addaan bunnu miti. Galatooma kan jechuun barbaada. Anko Abdii Tashoomii Bakareen jedhama. Dhaabbata kana keessatti gaheen hojii kootii tajaajila hawaasaa keessan hojjedha. Tajaajila hawaasaarran hojjedha. Tiimii tajaajila hawaasaarra jechuudha. Amma gara ergamaa fi mul'ataaf kaayyoo dhaabbata kana xiqqoo ishee amma ta'e isiniif ibsuu yaala. Ergamni dhaabbata kana naannoo Oromiyaa keessatti uummatni Oromoo barnootaan, diinagdee fi hawaasummaa akkasuma nagaaf tasgabbii guutummaa naannichaa keessatti akka babal'atu gochuudha. Ergamni dhaabbata nagaa, tasgabbii, jabinaa fi tokkummaa uummata Oromoo kuni. Akkasuma dhaabbanni keenya kun mul'ata mataa isaa qaba. Mul'anni dhaabbata keenyaa, dhaabbanni keenya kun naannoo Oromiyaa keessatti uummatni Oromoo nagaa guutuu argatee tufiinsaan akka jiraatu, akkasumallee diinagdeen kan badhaadhee fi sirna filosoofii mataa isaatii kan qabu sirna gadaa jechuudha. Uummatni Oromoo sirna filosoofii aadaa mataa isaa haala wal fakkaatuun naannoo Oromiyaa keessatti jabaatee tokkummaa irratti ijaarame karaa dhaabbata kanaa arguudha. Mul'atti dhaabbata kanaa jechuudha. Akkasuma kaayyoo mataa isaa qabu. Kaayyoon dhaabbata keenya inni guddaa olaanaan kaayyoon dhaabbata keenya nagaa walitti fufiinsa qabu buusuu. Akkasumas misooma guddina walirraa hin cinne tokkummaa bu'uuraan jabaataa ta'e itti fufsiisuudha. Kun kaayyoo dhaabbati keenya fudhatee ka'ee irratti hojjechaa jirudha. Dhaabbati keenya kun akkuma obboloonni keenya amma isinii tuqan dhaabbati kun dhaabbata ijaaramaa jirudha. Dhaabbata uummata Oromoof abdii guddaa ta'e, dhaabbata nageenya buusuuf, dhaabbata uummata keenya rakkate gargaaruuf dhaabbate waan ta'eef biyya keessaaf biyya alaa kan jirtan waan dandeessaniif amma dandeessaniif dhaabbata kana bukkee dhaabadhaanii dhaamsa gosa xumuraati. Galatooma waan duraan dursee tolee carraa kana argachuu koonaaf hedduu galatoomaa isiniin jedha. Maqaan kiyyaa Busaa Mitikkuun jedhama. Gaheen hojii kiyyaa hoogganaa bulchiinsa miseensaadha. Dhaabbati keenya haga ammaatti turtii waggaa tokko gidduutti miseensota hedduu horachuudhaan waliigala miseensa 412 horachuun dhiira 260 dhalaa 152 horachuun waliigala miseensa 412 horatee jira. Gara fuulduraattis miseensota hedduu horachuuf karoora baafannee haala gaariidhaan itti deemaa jirra. Waliin hojjennu, waliin haa dhaabannu. Tole, ani maqaan koo Hawwiittabaan jedhama. Dhaabbata gargaarsa nagaa tasgabbii jajjabinaa fi tokkummaa uummata Oromoo keessatti gaheen hojii koo barreessituudha. Waliin taanee dhaabbata kana jajjabeessuu nan jedha. Carraa kana waan naanna'anii fi galatooma. Dhaabbata kana cinaa dhaabbannee wal gargaarree karuma dandeenyuun beekumsa keenyaanii humna keenyaanii dandeettii keenyaanii karuma dandeenyuun wal cina dhaabbannee dhaabbata kana. Fuula jalqaba irratti baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Ani maqaan koo Taakkalee Badhaasaan jedhama. Gaheen hojii kootii dhaabbata kana keessatti ispoonsarshiippiidha.
haa ta'u malee akka ilma Oromoo tokkootti dhaabbata Oromoo dhaabbata keessatti ogummaan qabu yookiin dandeettiin qabuun hojjechuu fi guddaan itti gammadas fedhii guutuus nan qaba. Akkasumallee abbootii qabeenyaas ta'u beektonni Oromoo qabu hundumtiyyuu dhaabbata kana bukkee dhaabbatanii uummata Oromoo ofiisaa danda'ee jiraachuuf rakkate yookiin balaa garaagaraatiin keessaarraa kan buqqee hundumaa gargaaruuf akka tumsa barbaachisu gootan isiniif dhaamna. Dabalee immoo beekumsaan illee ta'u qabeenya keessanii biyya keessaa biyya alaa kan jirtan hundumtiyyuu wanna qabdanii dhaabbata kana bukkee dhaabbattanii dhaabbanni kun uummata Oromootiif kan dhaabbate wanta ta'eef deeggarsi barbaachisaan akka godhamu isiniin jedha. Galatoomaa. Egaan daawwattoota keenya ammas baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Amma immoo gara kutaa faayinaansii yookaan faayinaansii ofiisariitti isin dabarsa. Akkasuma kanallee walumaan daawwannaa. Galatoomaa nagaatti. Sarara kana keessatti guddaan isin galateeffadha. Maqaan koo Ababaayee Siyaasuu Keessaan jedhama. Hooggantuu faayinaansii dhaabbata kanaati. Karaarraa waa'ee dhaabbata kanaa ibsuu yoo ta'e dhaabbati kun jalqabuusaa yeroo fagoodha. Laayisensii argannee hojii keessa seenuu keenya waggaa tokko kana keessatti hojii hedduu hojjenneerra. Hojii nama gammachiisan hojii nama boonsan hedduu hojjenneerra. Isaan keessaas dameen keenya Waaqayyoo Ofiisiin keenya magaalaa Naqamteeti. Biraanchii lammaffaa as magaalaa Buraayyuu irratti banneerra. Tajaajila hawaasaa bira dabarree hojjettoota hedduu qacarree mindaa nyaachisaa jirra. Inni kunis baay'ee nu gammachiisa, baay'ee itti boonna. Akka karoora dhaabbata kanaatti dhaabbati kun karoora guddaa qaba. Akka karoora dhaabbata kanaatti hawaasa keenya tajaajiluudhaan tajaajila hawaasaarraa gara tajaajila hawaasaatti waan ta'eef kana hawaasa bal'aa saba bal'aa biyya keessaa biyya alaa jiran hubachiifnee kana hojii bal'aatti seenuudhaaf jirra waan ta'eef karaa keessan hawaasi Oromoo biyya keessa jiru biyya alaa jiru hayyoonni Oromoo biyya keessa jirtan biyya alaa jirtan nu tumsitanii dhaabbata kana akka waliin guddisnu tajaajila hawaasaa kana akka ittiin babal'ifnu adaraa jedhee dhaamsa koo dabarfadhaa. Kan hojjennu dachee Oromiyaa irraa ka'ee hangama maqaa isaa inni naqan dachee Oromiyaa irraa ka'ee maqaan isaa fagoodha. Ummati keenyas fagoodha. Ilkamni keenyas fagoodha. Kaayyoon keenyas fagoodha. Kana hubattanii hirmaannaa keessan bal'istanii akka nu wajjin hojjettan akka nu wajjin dhaabattan dhaamsa koo jalqabaati. Guddaa galatoomaan isiniin jedha. Baay'een isin jaalladha. Isin galateeffadha. Naa jiraadha. Horaa bulaa. Egaan daawwattoota keenya ammallee kabajaan baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Sagantaa keenya gara xumuraatti waan deemaa jirruuf ammas kilaasii kutaa hojii gaggeessaa yookaan manaajer oofis kan jedhutti isin dabarsaa. Kanallee walumaan itti deemnee waliin daawwanna. gara dhaabbata keenyaa dhuftan akkasumas sagantaa keenya tokko tokko baruuf agarsiisuu irrattis waliin hojjechuuf artis sagantaa bal'aaf barsiifnee dhufneerra. Kan irratti immoo sagantaan qopheessee dhufne asumaan loogoon keenya kan ibsurraa yookaan
Mata dureen dhaabbanni keenya irratti hojjechuudhaaf fedhee jiru Oromo People Peace Stability Strength and Unity Organization Support. Faajjiin qabatee jiru fakkaattiinsa asirra piikchariidhaan jira waan ta'eef asirraa ilaaluun ni danda'ama isaa hiika waloo waan ta'eef jechuudha. Akkuma kana sagantaa adda addaa nuti irratti hojjechuu fedhu piroojeektiidhaan qo'annoof qorannoo tajaajila hawaasaaf baruuf barsiisuu irratti kan hojjennu yeroo ta'u sagantaan kun sagantaa waggaa 5dhaaf eeyyamni fudhamee akka bultuu Oromiyaatti ta'ee gara biyyoota adda addaattis aadaa kanas qabatee hojjechuu kan danda'u yommuu ta'u kanarratti ilmaan Oromoos ta'e ilmaan biyya kanaa hannu wajjin hojjechuudhaaf fedha qabu namoota irratti kan hojjetu nu wajjin hojjechuudhaaf waamicha goonachaadha. Fakkaattii dhaabbanni keenya irratti hojjetu kun maalidha? Iddeen uumama isaa biyya bakka inni itti uume waan ta'eedhaaf dhaabbanni kun magariisni misooma kan mul'isu guggeen nageenya yommuu ta'u bokkuun mallattoo abbaa gadaa fi alaabaa abbaa gadaa kan itti faayamee jiru ta'ee achi keessatti immoo tokkummaan namoomaa kan keessa jiru ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana hojjetaa dhaabbii hojjetaa gara 52 kan sadii kan qabu ta'e bakki itti argama keenya tokko magaalaa guddaa godina Torba keessatti kan hojjetu magaalaa Naqqamteetti kan argamuuf giddu gala Oromiyaa keessatti hojjechuudhaaf magaalaa Finfinnee ta'e Burraayyuu Tarbunaachuu kooti itti aansine gara bahaatti kan deemu ta'e giddu galeessa gara godinaalee bahaa keessatti hojjechuudhaaf magaalaa Adaamaa irratti biiroo bannee gara fuulduraadhaaf kan hojjennu ta'uu keenya qophii qabna. Kanaaf anaa dhufu baga nagaan dhuftan ulfaadha waraabaa. Waa'ee guyyaa irraatiif baay'een gammada, baay'een gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Hundumti keessan baga nagaan dhuftan isiniin jecha dhaabbata kana keessa jiraadhe dhaabbata kana keessatti hojjechuu kootti gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Sababiin isaas akka hawaasa Oromootti akka saba Oromootti laayisensii intarnaashinaali kan argadhee dhaabbata kana keessa hojjechuu kootiif baay'ee gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Isinillee hawaasi hedduun biyya alaaf biyya keessa kan jirtan dhaabbata kana bukkee akkasin dhaabbattanii dhaabbata kana tumsitan dhaabbata kana guddistan imaanaan isinitti kennadha guddaa galatoomaa. Okay, ishii galatoomaan jedha duraan dursa nagaan isin gaafadha ani maqaan koo Dirribaa Margaan jedhama. Hundumti keessan keessummoonni keenya kan ala jirtanii kan bakka jirtanii gara dhaabbata keenya baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Kanaaf biyya alaa teessanii biyya keessa teessanii kan nu daawwachaa jirtan guddaa galatoomaa isiniin jenna. Kanaaf namoonni gara dhaabbata keenyaatti dhufuu barbaadan humna namaatiin karaa hundaatiin nu deeggaruu nu bira dhaabbachuu kan barbaadan balballi keenya banaadha isiniin jenna. Kanaaf hundayyuu hin hammachisa waan ta'eef akka nu bira dhaabbattan akka nu duukaa hirmaattan isiniin jenna. Baay'een isin kabaja, baay'een isin jaalladha guddaa galatoomaa jedhamu kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya qophii guyyaa har'aatti gammachuu guddaa isaa nutti dhaga'ama. Akkasumas dhaabbata kana keessatti aadaadhaan faayamnee safuu duudhaa qabnu ibsachuudhaaf asitti argamnee jirra. Akkasumas saba keenya gargaaruudhaaf harka wal qabannee tokko moonnee jirra. Kanaaf gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Biyya alaas biyya keessaas teessanii kan nu daawwattan kallattii hundumaatiin gumaacha akka nu gootan isin gaafanna. Guddaa galatoomaa isin jaallanna ulfaadha. Tolee, egaa daawwattoota keenya sagantaa keenya amma xumuruuf waan ta'eef ergaa keenya xumuraa yookaan isa irraa ittiin goolabnu karaa hundumaatiin kan ala jirtanis kan keessa jirtanis nu bira dhaabbachuu akka hin daganne isiniin jenna. Ijoollota Oromoo bakkee irratti rakkatan gargaaruudhaaf dhaabbata kana guddisuudhaaf iddoo garaagaraa kan jirtan nu bukkee dhaabbachuu hin dagatinaa. Kanaaf karaa gama keenyaatiin nagaa isinitti dhaamnaa nu jiraadhaa sin kabajnaa sin jaallannaa